Michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa dhaamsa koonaaf himi Oromoota maraa. Yoo lubbuun jiraatte turrullee wal garraa tigorii ilaalii naa jedhii na daraa. Dhaamsa baay'een qaba Oromoota maraa kan bahaa kan lixaa wal duukaa hiriiraa. Firoottan koo ilaalii dhaqii lixa biiftuu Jimmaa lubbaa booraa aggaaroodhaaf mattu. Gubataa marqaa hubataatu argaa. Kan abbootii keenyaan jedhamaa turedha jecha xiqqoodhaan waan baay'ee ibsu. Kan dhalootarraa dhalootatti darbu jecha yookaan hima tokkoon kaa'uu danda'u. Obbo Lamuunis kanarraa ka'anii sammuun akaakiloota keenyaa hagam jabaa ture. Nuti dhaloonni ammaa kana gochuu dandeenyaa laata? Nuti mammaaksa haaraa uumuu miti, jecha haaraa uumuu miti. Kan isaan jedhan iyyuu sirriitti mammaakuu fi itti fayyadamuu dandeenyaa laata? Jedhanii sirbamaa jirutu yaada kana isaan yaadachiise. Sirbi sirbamaa jiru kun gubataa marqaa hubataatu argaa kan nama jechisiisu natti fakkaata jedhanii. Sirbichi sirba Adam Haaruuni. Michuu baay'een qabaa lixa biiftuu irraa dhaamsa koonaaf himi Oromoota maraa. Yoo lubbuun jiraatte turrullee wal garraa itti gorii ilaalii naa jedhii na daraa. Dhaamsa baay'een qabaa Oromoota maraa kan bahaa kan lixaa wal duukaa hiriiraa. Firiittan koo ilaalii firoottan koo ilaalii dhaqii lixa biiftuu Jimmaa iluu abbaa booraa aggaaroodhaaf mattu. Itti fufee jira sirbi Adam Haaruuni. Namicha obbo Lamuu duubaan konkolaataa keessa taa'utu moobaayiliidhaan dhaggeeffachaa jira. Sirbi kun obbo Lamuu garaa raase. Sirbi kun baroota hedduu fuula dura sirbame. Jaarraa tokkootti dhiyaachaa jira dhugaa dubbachuuf taanaan waggaa 50 walakkaa jaarraatti. Namoonni baay'een akkuma sirboota biraa callisanii dhaggeeffachuu malee hiikoo itti kennanii sirriitti ergaa isaa waan qalbeeffatan hin fakkaatu. Obbo Lamuunis icciitii sirba kanaa dhiyeenya kana baranii dhiyeenya kana hubatanii. Simbirroon ergaa dabarsaa jirti. Dhaamsa dabarsaa jirti. Dhaamsa eenyuuti? Eenyuuf dabarsiti? Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti dhaamsichi akka wal ga'u maaliif barbaachise? Walii galan alaa galu jedheeti laata Adam Haaruun jedhanii gaaffii dhiyeessanii. Ofuma isaaniin immoo gaaffii kanaan akkas jechuun deebii kennanii. Tokkummaan humna. Inni bahaa fi lixaa wal gaafachuu qaba. Tokko ta'ee wal faana dhaabbachuu qaba. Tokkummaan humna. Namoonni kabiraan humna jedhu. Oromoof garuu tokkummaan humnaa oliidha. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jedhanii deebisanii. Konkolaataa obbo Lamuu yaabbatan iluu abbaa booraa keessa kutee magaalaa Jimmaa darbee baddaa bunaa bakka jedhamu ga'eera. Ganama bosona iluu abbaa booraa keessatti argamu ilaalanii dinqisiifachaa turanii. Kan argan har'a miti. Yeroo baay'ee deddeebi'anii arganiiru. Garuu yeroo hundaa akka haaraatti isaan ajaa'ibaa. Bosonni yaayyuu fi cooraa gidduu jiru kun fakkeenya Oromiyaa maraati jedhu. Hanga daarimuu fi supheetti wal qabata. Burqaa bishaanii hedduu qaba.
bunni uumaan bosona kana keessa guuteera. Bunni uumamaa bosona kana keessa guuteera. Damma holqaa fi daammuu bakka hedduutti kutatanii nyaachuun ni danda'ama. Goosuu fi baddeessi filatamee nyaatama. Biyya uumaan badhaase. Kennaa uumaa filatamaa nyaachuun rakkoo tokko malee bakkitti jiraachuun danda'amu dachee Oromiyaati. Biyya Oromiyaa, biyya Abbaa Gadaa. Mukni baay'een isaa gurguddaa fi jaaraadha. Magariisni inni biyyattii irratti uwwisee jiru dinqiidha. Akaakuun muka bosona kana keessaa dhibe hin jiru. Nyaaphi isa gurguddaa ciree balleessuuf yoo itti duulellee hin dandeenye. Lageen bosonicha keessa jiran gamaa gamanatti ceessuu dhabuun warra nyaaphaa ofirraa falmachaa turaniiru. Bosonni kun yuuneeskoo irratti galmaa'uun itti xiqqaata. Onkuramuu fi waca markaatoo keessaa baatee gara baadiyaa hoggaa deemtu. Bosona namni keessa hin jirre keessa, bosona namni keessa hin seenne keessa hoggaa lixxu. Baalli mukarraa bu'ullee sirifachiisa. Haa ta'u malee bakka wacaa keessa jiraachaa turte hoggaa yaadattu. Nageenyi bosonicha keessa jiru gara jannataatti waan dhiyaatte sitti fakkaachuu danda'a. Wacaa fi waljeequu namootaa osoo hin taane haasaa qilleensaa fi muka gidduutti godhamu dhageessa. Yeedaloon simbirroolee fi shiishii sagalee bosonaa dhageessa. Isaan immoo daandii jannataa kan heeran fakkaatu. Obbo Lamuun kana hundaan bohaaraa turaniiru. Amma ammoo magaalaa Jimmaatii akka ba'aniin baddaa bunaa bakka jedhamu ga'aniiru. Buna naannoo sana dhaabamee jiru ilaaluun nama hawwata. Bunni akka jirutti diimateera. Laga Abbaa Jifaaris diimesseera. Bunni kun bosona fakkaatee hanga ijaan arguun nama dhibutti biyya Abbaa Jifaar, biyya mootii daran miidhagseera. Kunis Oromiyaan hangam badhaatu akka taate eeraa. Biyya uumaan badhaate. Uumaan badhaatee ganamumaa jiituu badhaatu Oromiyaa. Biyya mootii Jimmaa shanan gibee hunduu guutee jira maaltu dhibee? Nama jechisiisa. Kun dhugaa lafarra jiruudha. Obbo Lamuun Oromiyaa keessa bakka baay'ee naanna'anii hojjetanii jiru. Kanumarraa ka'uun yaadaan gulufanii. Bosonaa fi buna Iluu Abbaa Booraa, Jimmaa biyya bunaa, Wallagga biyya warqee, Shawaa fi Arsii biyya midhaanii, Baalee biyya garbuu, Boorana biyya warqee fi loonii, Harar biyya kuduraaf muduraa, Walloo biyya albuudaa hundumaa naanna'anii arganiiru. Kan argan hunda yaadaan daawwachaa jiru amma. Oromiyaan dureettiidha. Garuu maal godhu? Tokkummaa hin qabnu. Oromiyaan nuufi akka kormaan daanqooti. Kan foon mataatti baatee ofiisaaf hin nyaanne. Kan ormi qalee nyaatu. Abaarsa maalii qabna laata? Eenyutu nu abaaree? Haagii osoo nu fudhatanii balleessaa keenya osoo nutti himanii maal ta'a? Anillee abdii kuteera. Garuu biddeen nama quubsu eela irratti beekama akkuma jedhamu egereen dardartootaa fi shamarran Oromiyaa hawwisiisaa akka ta'e sochiin isaanii ammaa ni hima. Dargaggoonni ammaa bor waa hojjetu jedheen abdadha. Anaan kunoo jaarsummaa keessaa
umurii dullummaatti yoo nu bira taa'e nu hojjechiisu jedhanii yoo biyya isaa keessa taa'e dhugaa himee dargaggoota nutti kakaasa jedhanii sobanii guddina fakkeessanii Finfinneetti na jijjiiranii sanumaayyuu lafanii waraqaa malee nama waliin agarretti kunoo deemaan jira osoo dur ta'e hin naqu ture amma garuu humni koos dadhabeera dargaggoota ammaa fi laphee haa kennu qalbiin koo garuu waan natti hima qeerroowwan ammaa akka salphaatti lagaan qooduun hin danda'amu jedhanii imaltoonni konkolaataatti akka deebi'an itti himame obbo Lamuunis bakkuma dhaabbatanitti harka isaanii lamaan gara samiitti asii ol qabanii samii adii kana keessa asii ol ilaalaa harka isaanii bal'isanii akkas jechuun kadhatanii yaa Waaqayyo gooftaa yaa isa hunda uumtee yaa Rabbi yaa gooftaa yaa isa hunda uumtee hortee namaaf jettee yaa isa fannifamtee hafuura qulqulluu yaa mootii moototaa si kadhachaa jirra nu dhaga'i Oromoota jedhan sagalee kadhaa quuqamaa fi dheekkamsa of keessaa qabuuni. Haga yoowwanaatti nu waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa eebbifamaa isiniin jenna. Ergaa hanga yoonaatti nu waliin turtaniiti. Mee warri maatii mana kanaa taatan hin ta'in jirtanii osoo maatiin ta'een hin bahina. Hundumti keessan immoo laayikii gochuuf hiriyoota keessaniin qooduun nu waliin ta'an affeerraa keenya. Kun viidiyoo itti aanuuf nu jajjabeessa. Viidiyoo kana itti aanuun boranga wal agarruutti bakkaa fi haala keessa jirtanitti nageenyi keessan haa baay'atu. Nagaatti.